Dimookiraasiin sirna siyaasaa aangoo olaanaan kan uummataa ta'ee uummataan hojiirra oolfamu waadaa murtii sagalee uummataa ittiin tikfamudha. Ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti sagaleen hundi gatii walqixa ta'e kan qabu yoo ta'u, hojiirra oolmaa isaatis haqummaa, walqixxummaa fi wal amantaa kan ijaaru, biyya waloos kan bu'uureessudha. Sirni siyaasaa kun imala garaagarummaa gaaddisa sodaa osoo hin taane kabajaa, heddumminnis tokkummaa, jaalala, jabinnaa fi walooma ijaaruun boqonnaa qoqqoodinsaa kan cufudha. Biyyoonni duudhaalee dimookiraasii bu'uureessuuf cichoominaan hojjetan biyya waloo ijaarrachuun fakkeenya gaarii ta'an hedduutu jiru. Biyyoota akkasii keessatti lammiin hundi gaaddisa dimookiraasii jalatti mirgi filuuf filatamuu guutumatti kan gonfachiifaman yoo ta'u, hawaasa siyaasaa tokko ijaaruu keessatti daandii milkaa'inaa olaanaadha. Dimookiraasiin wal morkii yaadaaf boqonnaa haaraa saaquun sagantaa poolisiif imaammanni caalu mirkanaa'ee mootummaa cimaa eeyantaa uummataa qabuuf biyya jabduu lammiin hundi mataa ol qabatee qananiin keessa jiraatu ijaaruuf kan gargaarudha. Guddinaa fi dagaagina ijaarsa sirna dimookiraasiifis hirmaannaan lammiilee utubaadha. Qoodinsa tokko malee hirmaannaan lammiilee wayita milkaa'u daawwataa ta'uurraa gara abbaa dhimmaatti ceesisuun hunduu itti gaafatamummaa akka qabaatu taasisa. Kabajamtoota hayyoota gumii balal. Biyyoonni ijaarsa sirna dimookiraasii keessatti loogii rogdaneessa dubartoota irratti taasifamu qolachuun hirmaachisummaa dubartootaa mirkaneessan keessatti ijaarsi sirni dimookiraasii bu'uura amansiisaa kan qabu yoo ta'u, biyyoota mirgoota dubartootaa sarban keessatti garuu dimookiraasiin kan quucareedha. Rakkoo kana qolachuuf qabsoon dubartoonni walqixxummaa koorniyaa mirkaneessuuf tumsuun biyya tumsu ta'uu hubachuun murteessaadha. Biyyi keenya Itoophiyaan biyyoota sirna dimookiraasii hordofan keessaa tokko yoo taatu, maraamartoo wal waraansaa fi boodattafummaa keessaa dammaquun biyya ijaarsa sirna dimookiraasii mirkeessuuf bu'uura kaa'aa jirtudha. Imala ijaarsa sirna dimookiraasii eegalame mirkaneessuu keessattis gumaachi lammiilee olaanaa ta'uu irraa eegama. Keessumaa dubartoonni baay'ina walakkaa uummata biyya keenyaa ol ta'an qabnu ijaarsi sirna dimookiraasii akka hin qucarre taasisuu keessatti gumaachi irraa eegamu guddaadha. Akka biyyaatti mootummaan barii injifannoo irraa eegalee barmaatilee boodattafoo gadaantummaa dubartootaa leellisan maqsuun dubartoota aangoomsuu irrattis tarkaaffii haaraa hojiirra oolchuun milkaa'inni guddaan galmaa'ee jira. Kanaanis keessattuu mootummaan jijjiiramaa dubartoota sadarkaa kaabineetti ministeera keessatti parsantaa 50 fiduun sun ilaalamni dubartootaaf jiru akka jijjiiramu taasisee jira. Dubartoonni ni danda'u akka jedhamu taasisee jira. Dubartoonni ni danda'u jedhamee sadarkaa ministeeraatiitti parsantaa 50 dubartoonni dhufuun sun sadarkaa naannootii fi sanaa gadatti dubartoonni seektaroota murteessoo akka hoogganuu qofa miti akka jijjiiran qabatamaadhaan agarsiisanii jiru. Godina bulchuu eegalanii jiru. Kantiibaa magaalaa ta'anii jijjiirama guddaa fiduu eegalanii jiru. Dubartoonnis dirree irratti bobba'an irratti ashaaraa isaanii kaa'uun injifannoo itti fufsiisuu qofa osoo hin taane haaraa galmeessisuu akka danda'an gochaan mul'isanii jiru. Qabatamaadhaan jijjiirama agarsiisanii jiru. Kun kan agarsiisu dubartoonni ba'aa dachaa isaan irra jiru osoo hin jilbiiffatin ergama ijaarsa biyyaa eegalame sadarkaa olaanaatti ceesisuuf kutannoo qabaachuu isaaniiti. Kana malees dubartoonni sadarkaa maatii fi ollaatti biyyaatti jijjiiramaaf kan onnatan utubaa waa hundaati. Kanaaf dubartiin utubaa biyyaati. Kanaaf immoo bakka dubartoonni hin jirretti akkuma manni hin oo'u jedhamu bakka sagaleen dubartootaa hin dhaga'amnettis ijaarsi sirna dimookiraasii hin milkaa'u. Mootummaan keenyas kanuma hubachuun sagaleen dubartootaa akka dhaga'amu taasisuu bira darbee ijaarsa sirnaa keessattis gahee isaanii akka ba'aniif boqonnaa haaraan saaqameera. Kanaafis dubartoonni bakka jiran hundatti ilaalcha boodatti hafaa cabsuun qabsaa'uu
imaanaa itti kennames kutannoon galmaan ga'uu fi ijaarsa sirna dimokiraasii finiinsuu keessatti kutannoon hojjechuun murteessaadha. Kunis aadaa dimokiraasii gabbisuun walqixxummaa koorniyaa mirkaneessuuf qofa osoo hin taane ijaarsa maatiif biyyaa eegalame injifannoo masakamee sadarkaa olaanaatti ceesisuuf kan gargaarudha. Imalli kun saffisaan boqonnaa itti aanutti ceessuun fedhii waloo jirus galmaan ga'uu fi ce'umsa dimokiraasii eegalame keessattis dhiibbaa dhiyaantaa amansiisaa ta'e mirkaneessuuf dubartoonni karaa ijaarameen humna ijaarsa biyyaa ta'uu gochaan mul'isuun yeroon isaa amma ta'uu ibsuun barbaada. Dhumarratti dubartoonni haadha manaati, obboleettiidha, mucaa ofii ta'uu hunduu hubachuun tumsa aantummaa gochaan agarsiisuu barmaatilee boodatti hafoo waloon qolachuun ijaarsa sirna dimokiraasii eegalame mirkaneessuuf hunduu dhimmamaa ta'uu qaba. Hirmaachisummaa dubartootaa mirkaneessuun ijaarsa dimokiraasii mirkaneessuun biyya egeree har'a ijaaruu ta'uu ibsaa. Gumiin marsaa kanaatiin ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti ga'een dubartootaa hubachiisuuf hojiin hojjetame guddaadha. Kana jedhee kan akkuma sila ka'aa ture gumiin balaal marsaa 50ffaadhaaf gaggeeffamaa jira. 50+ yookaan 50 eda'amuu jedhamee kutaa hawaasaa walakkaadhaa ol dubartoonni gahee ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti qaban irratti hayyoota keenya waliin guyyaa har'aa gaafa mari'annu seenaa ta'es kan galmaa'uu qabu. Yeroon irra jirru kun immoo waa baay'eedhaan addadha. Keessattuu ayyaanni dubartootaa yookiin guyyaan dubartootaa Maarch 18 bara kana yeroo 50ffaadhaaf kabajama. Yeroo 50ffaadhaaf gumii balaal gaggeessaa jirra. Kanaaf kuni seenaa addaati. Kana keessatti hayyoonni keenya akkuma asitti mari'annu marii keenyan waan irratti walii galle bu'aawwan asitti argaman irratti dhaabbannee immoo jijjiirama dubartoota irratti fiduudhaaf hirmaannaa fayyadamummaa dubartootaa akkaatuma amma jalqabameen galmaan ga'uudhaaf hunduu ga'ee isaa ba'achuu danda'uu qaba. Dhimmi dubartii ajandaa biiroo dhimma dubartiif daa'immanii qofa miti. Kana ta'uu dhabuusaa immoo qabatamaadhaan har'a arginee jirra. Kanaaf qaamoleen hundi, qooda fudhattoonni hundi, dhaabbileen mootummaa, miti mootummaa, dhaabbileen hawaasaa, dhaabbileen barnootaa keenya, hayyoonni keenya kana keessatti ga'ee isaanii ba'achuu danda'uu qabu. Qorannoo adda addaa gaggeessuu danda'uu qabu. Dhimmoota hojjetaman irratti isa babal'isuudhaan, muuxannoo adda addaa qooduudhaan dubartoota hunda biraan qaqqabuu danda'uu qabna. Dhimmoota nu hafan irratti immoo kan darbe oodiit gochaa keessattuu maarcheetii gaafa kabajnu waggoota 50 darban maal hojjenne? Waggaa 50 yookiin jaarraa walakkaa kana keessatti dubartiidhaaf maaltu jijjiirame? Dubartoonni waggaa 50 irraa eessa turan? Har'a immoo eessa jiru kan jedhu sana kan irratti mari'an, kan itti oodiit goonu. Dhimmoota nu hafan irratti immoo kallattii kaa'annee waloodhaan qindoominaan keessattuu immoo hayyoota keessatti hirmaachifnee kan irratti hojjennudha waan ta'eef an sagantaan kun haala kanaan biiroon koominikeeshinii Oromiyaatii fi waajjira pirezidaantii kan keenya haala kanaan ajandaa godhanii qopheessuu isaaniitiif maqaa kootii fi maqaa biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa.